Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Finxaaleeyyiin Amaaraa guutummaa biyyattiif summii awwaalamee jirudha jedhu Aaga Jimaa. Guutummaa yaada isaanii akka taanutti isin biraan keenya nu waliin turaan afeerraa keenyadha. Dhimmi ijoo dubbii torban kanaa keessaa biyyattii mudatan keessaa beelli Boorana mudatee jiruu fi sirni kabaja ayyaana Adwaa waggaa 27ffaa kanneen ijoodha. Waggaa 127 dura ture hawaasni Oromoo haalaan qooda irraa fudhataa kan ture lolli Adwaatti Xaaliyaanii fi uummata Itoophiyaa gidduutti kan adeemsifame. Lola sanaan Xaaliyaanonni mo'amuutu himama. Ta'us gootonni Oromoo injifannoo Adwaa sanaaf riqicha ta'an qooda argachuu malan mulqamaniiru kan jedhu ijoo quuqqaa hawaasa Oromooti. Itoophiyaa keessatti yaadoti wal afoo dhaabbatan danuutu jira. Keessumattuu jaarmiyaa hawaasa Oromoo akkasumas jaarmiyaa siyaasa hawaasa Amaaraa gidduu atakaaroof yaadni wal faallaa hedduudha. Dhimmi ayyaana Adwaas yaadota wal dhiiban hedduu kan qabu yoo ta'u, haalli itti humnootiin siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an ayyaana Adwaaf kaan itti ibsan kan hawaasa Oromoof saboota biyyattii birootti quuqqaa kaasuu ta'utu himama. Adeemsi yaada wal faallaa kun biyyattii gara diigumsaatti dhiibuurraa duuba kan hin jenne gooti gamaa isa gamanaaf diina ta'ee yaadni gamatti dhugaa immoo gamanatti soba ta'uun cimee itti fufe. Yaadni kun furmaata haala kamiin argataan mataansaa yaaddoo tokkodha. Qaamoleen ka'umsa naannoo Amaaraa taasifatan hedduun Minilik goota isaanii abbaa isaanii ta'uu cimsanii himatu. Kanarra darbee kabaja ayyaana Adwaa kanarratti Minilik ammallee mootii akka ta'e dhaadannoowwan adda addaa taasifamaa turan. Adeemsi kabaja ayyaana Adwaa irratti agarsiifame gara jeequmsaatti oofamuuf yaalame kan jedhu mootummaan tarkaanfii fudhatee kanneen jeequmsa kaasuu yaalan jedhu hanga adabuutti geessise. Haalli kabaja ayyaana Adwaa kanarratti mul'ate biyyattiin ammas taanaan nageenya amansiisaa argachuutti osoo hin taane gara biraatti adeemaa jiraachuu isheef agarsiistuudha. Kabaja ayyaana Adwaan wal qabsiisee magaalaa Finfinnee keessatti mana amantaa Ortodoksiitti sirni taasifamuu isaatu himama. Dhugaan jiru garuu dhimmi ayyaana Adwaaf manni amantaa waan wal qabatu hin qabu ture. Ta'us humnootiin finxaaleeyyii Amaaraa amantaaf siyaasa isaanii walitti hidhanii socho'uun biyyattiif qormaata ta'uu isaanii itti fufuu agarsiisee jira. Akkuma yeroo darbe dhimmi mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa waliin dhibdee keessa gaafa seenu qaamoleen siyaasaa naannoo Amaaraa maandheffatan dabalatee humnoonni finxaaleeyyii dhimmicha cimsanii qooddatan sun kan Adwaas wal fakkaata. Kana jechuun biyyattii ibiddi barbadeessuuf deemu karaa qaamolee finxaaleeyyii adeemsa dhokataa ta'een karaa namni irratti hin beekin dibamee jiraachuu isaaf agarsiistudha. Finxaaleeyyiin Amaaraa hawaasa Oromoof qofaaf osoo hin taane saboota biyyattii maraaf madda jeequmsaa ta'uu isaaniis kun ragaa of danda'eera jedhu barreessaa Aagaa Jimaa. Ganchilo koyefache Kenya mushera
Barreeffama kana seenessaan kan isin biraan ga'e ana Daanee Tasfaayiti. Deeggarsaa fi tumsi nuti uummata Booranaa beela'eef goonu ammas taanaan jabaatii itti fufuun dhaamsa Finfinnee Maltimiidiyaati. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.